barachaa jiran mataan kun barumsa guddaa. Teefoo fi waada. Nanga gabaabsanii amma sa'aatii 9 booda arraba kana bishaan dudduqqaatitu masgiidatti fiiga Allah haa baku jechuudha. Dhaggeeffadha waan siseetu. Arkuma kana barreessu dhiqatee qulqullaa'eera jedheetu waan uffateetu mana masgiidatti fiiga. Arraba kanaan kadhata isaa dhagaa. Arraba kanaatiin quraana sanni qara'u dhagaaf. Waaqa isaan kabajantu waaqa isaan amanantu akkas. Waaqichatu amananii Allah sanatu kabajani nama kabaju. Namni nama kabajine Allah sana kabaju nandu. So kanaatiif namoonni akkasii kuni haasaan isaanii, eenyummaa isaanii, amantaa isaanii, kabaja isaan amantaa isaanii qaban, kabaja isaan guddaa isaaniif qaban, kabaja isaan nabiyuu isaaniif qaban mul'isa. So kanaaf tatiisarraa damma eeguun silas salphina ittan dhufa nama waaqoo haasaa. Waa ka'edha Dooktar Gammachuun dhugaa jechuudha. Nama Oromoof qabsaa'e malee amantaaf illee bakka bu'e miti. Ilaallacha haasaa gowwaan je'inaa. Gaayis amma isin akka kana haasaa jechuudha afaan kanaan akkamittiin rabbii waammattu mee dhugaa rabbi. Rabbi geetaas. Tokko amma akka uummata Oromootti jechuun akka Oromootti barnuuti Afrikaa dorgomaa jira jennee ofitti haasaa jirra beektumni ganaa mandara keessa ba'an nuti Afrikaa dorgomaa jira jennee ofitti haasaa jirra beektumni ganaa maalidha እና isin garuu danda'e jasbaachuudha of danda'ii maqaa kiyyameshiniin godhe masi dhiisi warra akkasiif deebillaatiin biriis giftuma miyuutii godhe jala taaya taaptaabaa godhu ammoo miftaa kana wayi mudhiitera nuu kenniin Okay. laa dhiisi Kanaaf abbaan barbaade waan barbaade haa jedhu waan barbaade isaa dubbatu garuu ani dhugaa dubbachuu fi Oromummaa koo kan dursa kennaa amantiin kan lubbuu kooti amantiin laphee kurra jira Oromummaa koo kan dursa kennaa namoota Oromummaa isaaniif jecha Oromummaa isaaniif jecha aarsaa kaffalan gatii baasanii fi Oromummaa isaaniitti lubbuu dhaban bara wayyaanee keessa Dooktar Gammachuutti duuti murtaa'e du'atti murteessanii ajjeesuudhaaf jedhanii murtoo du'aa fudhatee callisee garuu akka carraa ta'een ajjeesina fa'a. Namni kun bara sanas Oromoomti kun Oromiyaamti kun akka inni bilisoomu fedha. Oromoo ilaalaa meeshuma dhugaan isiniin jedha. Ani baay'ee na gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif jennaan hayyuudha beekaan amma maa dogoggoru namni barumsa kilaasii tokko hin baranne namni barumsa tokko hin qabne namni ABCD jedhee hin xumurre namni haga saddeetti baratee xumuruu hin dandeenye akkamittiin nama sammuudhaan bataam nama baay'ee deeme tokko maal jettanii mee akkamittiin maal jettanii mataa isaa gad qalareessitanii akkan taane gootume. Ani jechuun ani bakka keessan bu'ee na gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif jennaan ammamu namni kun haa dogoggoru ammamu haa balleessu haga maraataa ittan darasitti kan isin geessisu baay'ee na gaddisiisa dhugaa dubbachuudhaaf waan akkasii kanatu hafee akka keetti baay'ee namatti gamme jechuun barkuma isa kana Amo, biraan jiru amo, ilaa bara waaqoo guutuu du'e sana nama waaqoo guutuu reeffa isaarra dhaqee akkasittiin haaseedha gammeen. Bara waaqoo guutuu du'e sana jechuudha. Reeffa isaarra dhaabbatee sammuu isa kamiin hayyuu ajaa'ibuma dhugaa rabbii ani baay'ee na gaddisiisa kan dhugaa rabbii.
kijibamiti ilma dhugaa ka gaafa dhalatee qabee ittiin mormii hanga har'aatti itti deebotee itti deebi'ee ilmi dhalatu kan waaqoo fakkaatu akka nuu ta'u jechuu malee wanni nuyi har'a jennee waan waaqoon ta'ee qaqqabsiifnu hin jiru dhagaa hin muraafatee isintu beeke isinuu dhageessanii. Dhugaa dubbachuudhaaf biyyee itti nyaatee bilisummaa falme dhagaa biraafatee gaara bulee malkaa jirtu hundumaatti iyyuu dhiiga isaa kenneefi lubbuu isaa kennee ilmaan Oromoo kan biraa dhaban waaqoo guutuu bilisummaa Oromoo fidee asiin gahee isinitti kenne yaa Oromoo kan du'e gaafattu kan jiru waan gaafattu Yagoowwan si durii bowwaa kan du'e gaafattu waaqoo guutuu hin duune hin dhalate akka dhalate waa argaa jirta. Yagoowwan si durii bowwaa jechumti kun mataan isaa naaf ga'a. Inni ammoo inni lakkuma dhiyoo du'e jechuudha. Bara waaqoo guutuu tureera bara sana irratti argamee reeffa tureera waaqoo guutuu. Amo. Oye. Baru pada dia membarbadah dari kamu tahu duan. Okay. Dakika tokko kan caalleen fayyadaman ayyee. Namoonni online kanarraa Dr. Gammachuu Hayyuu keenyatti duulanii tokko namoota kutaa 3 kutaa 4 barumsa addaan kutanii online kanarratti miidiyaa banatan jechuun baanidha. Lammaffaa namoota seenaa hin beeknedha. Namoota seenaa hin beekne maxxantuu Oromoo warra ta'anidha warri kun. Dr. Gammachuuni amantaan dhumarraa dubbate. Amantaa kiristaanaarraa dubbateera. Waaqeffataarraa dubbateera. Amantaa kiristaanaa karaa dambidooloo dhufte. Faranjiin fidee galchee jedhee dubbachaa ture. Maaltu iyyisiisee jennaan mataa isaanii gaggaragalchuu dhufan jarri kun maal caalaniitu. Yeroo hunda miidiyaa kana irratti ajandaa ta'ee kan nagaa biyya keenya balleessu jara kanadha. Maal kun wanta akkasii kun jamaa'i. Waan akkasii kana warroonni yeroo hunda ajandaa barbaadan nama guddaa xiqqeessuudhaan miidiyaa kana irratti sadarkaa qabatanii jirtanuu utuu dhiiftanii gaarii ta'a. Tokko namni maal sinirraa barata? Ayyaa yaadii koo kun nama duwwaadha ishee moo? Okay. Galatoomi dhugaa thank you. Galatoomi dhugaa. Inni akkasii waan bal'aa osoo nun barbaachisu. Okay. Tashan itu barumsa addaan kutee tolaa ni kanarraa bilee dhufee tabii kaasa. Tomi qorataati musliima moo kiristaana moo ijoollee jimmaati moo natti fakkaata maashaallah. Kun akka kana dhugaa dubbadhaan. Musliima An kiristaanaadha. Baay'ee. Asirratti qo'annoo maasii maaltu na aarse beektaanaan. Dr. Gammachuuni faranjiitu biyya kee waldaa kiristaanaa warra Pirotestaantii karaa dambidoolootiin dhugaa dubbate. An kiristaanaadha faranjiitu biyya keessa galche. Garuu kitaaba qulqulluu faranjii miti kan barreesse. Amantaan Islaamaa biyya kana keessa biyya bara. Qoy. Musliima moo kiristaanaati? An kiristaanaan. Mee dhugaa jedhe? An kiristaanaan. Jarri kuni dhugaa. Jarri kun maal ta'anii iyyanidha mamma. Kan na dhibe makanadhaan. Waan seenaan lafa kaa'u waan barreeffamee jiru namni akkamitti kaada.